taa godhuu fi gobanaa warreen kana malee galaa yoo galtan wanni duraan isin irraa ala isin jibbu sablina akhiratti hin gadin galtan kanarraa rabbiin nu baasu asli hiya danda'amnaan silaa daddaffitti sabtii tana yoo godhames alada yoo godhames keessisaadha. Kanuma kaniin joo'an hedduu garaan nabatee waan jiruuf artistoota hedduu akkanatti bakkee Kanadaa warri Kanadaadha bakka takkatti akka guuran godha. Niiti irra kaayyaddu jiraadhaan jiru kana. Haadhi sheekaa kamin. Galatoon warri Kanadaatis laal hawaasaan ta'uu oromummaan ta'uu masjiida ta'uu daddaffitti warri Kanadaatis ifaa kennu warri Ameerikaatillee akkasitti haa godhu Awustiraaliyaan. Thank you. Faisal Charage. Asli carrana. Borno do. Tarteba dulu jawan dulu jirta. Ayo coba. Bilbila wajjin nadda wala beetara. Jalqaba irratti ansi galateeffachuu barbaada. Maaliif hojjette gargaarsa mana kana dhiiste kanatti waldaa jette kuni hedduu gaariidha. Walitti bamattamaamanna'u kan nuti funaanuu dandeenya jechuudha maallaqa guddaa. Daaspooraa qofa osoo hin taane akka biyya Arabaa akka biyya keessaatti bakka maraanii amanamtummaa waan qabnuuf gargaarsa waldaa irratti godhamu kana hedduutti amana namni sii galee. Kanaaf maallaqa guddaa sabassabna jedhee akka kiyyatti kan yaadu. Kabiraa immoo rakkoon keenya yeroo baay'ee waa tokkotu jira asli. Wanna ta'e gochuudhaaf duddubbatti harkifanna duddubbatutu harkifannu yaadatta yoo ta'e artistii dhabne wayitu jira jechuudha. Namni hedduun namni dhabne jira waa'ee birrii kanaaf waadaa seennee duddubatteetu harkifannu namni lubbuun isaanii rukaa badeetu jira jechuudha. Isinii galee waldaa kana qofa si galateeffachuu hin seenne wallaahi summa wallaahi akka kiyyatti kanatti yaadatti jette kana hedduu fudhatama waan qabuu fi hundi keessan galatooma kanuma siin jechuu barbaada. Waan baay'ee sappoorti godhamuu qabu kanarratti kan nu gargaaruu qabnu. Thank you. Faisal. Galatoomii asli hundi keessanuu nagaa rabbii sinirratti jiraatu. Hawwanni hedduun dubbatame namni martuu yaada babbareedaa kaasee irra deddeebi'ee kaasuun barbaadu. Artistiin Oromoo qabeenyi isaa uummata Oromooti. Artistii Oromoo qabaatee qabeenya mataa isaa horatee jiraatee darbin argine. Uummataaf jiraatee saba kanaaf jedhee aartii kana keessatti waan hedduu argee dhumni isaa immoo kanadha. Sigalee kuni waan haarawaa miti. Artistoota as dura irraa kadhataa turan warra akka Zarihuun Wadaajoo halluu daawwii odoo namni tokko biraan dhaabanne du'aan dhabnee jirra sigalee. Leenca ofii kana beektaa gaafa inni kufe kaasuuf yaaluu odoon ta'ini gaafa isaan lubbuun jiran bira dhaabatuu qabna ture kun rakkina Oromoo hundaati rakkina keenya hundadha. Artistiin Oromoo erga kan uummataa ta'e jireenyi isaa biyyuu duratti namoonni tokko tuqaa turan daalachaan fa'aa dubbataa turan bakki itti kabajamtu gaafa artistii taatu uummata si jaalatu san keessatti haa xiqqaattu haa guddattu kabajamta gaafa biyyaa baate immoo namni waa'ee keenya haasawu hin jiru hin dagatamta beektee. Kanaaf waan baay'ee haasawuun barbaachisu kaleessa namni tokko bira deema jedhamee kaayamee ture mana tokkotti haasamaa ture namni bira deeme suni waan inni irra jiruu fi akkasumas akkaawuntii karaa isaatiin karaa maqaa isaa ta'een biyyarraas bakka jiru irraallee karaa isaatiin daayirekti akka guuramuu danda'u. As biratti obboleettiin tiinatti akkas turtee darbitee amma yeroo tokko beektaa hin guurra jedhanii mana bananii maal jechuun kuni baratameera waan adda addaatu deemaa jira waan ta'eef waan amanamaa ta'e tokko akkaawuntii
namni Kadiiriif hin daaqne hin jiru. Oromoo hundatti dhaga'ama. Kun Kadiir ka Oromoo hundaati ka ganda tokkooti miti. Namoonni tokko immoo kan kennaa maaltu sin galchee ka jedhanii dubbataa turan kaleessa. Artistiin kan Oromooti, kan gandaati miti. Saba kanaaf dalagee kanas akkasitti akka hubattan barbaada. Yeroo gabaabaa keessatti warri waan kanarra hojjetaa jirtan waa asirra dhaggeeffataa jiraattan. Please akkaawuntii isaa karaa maqaa isaatiin baname yeroo gabaabaa keessatti nu beeksisa. Uummanni immoo beektaa bakka adda addaatti taasisuun gaariidha. Kanaafuu waan gaarii irra jirtanii jajjabaadhaa jechuu barbaada. Horaa bulaa deemana. Thank you. Abdi. Daalacha ndara. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Fayyaa. Jirra dhimma Kadirraa asaartu fakkaata. Yaa. Waan inni beeku himu xiqqoo. Dhimma Kadirratti nama tokkottis haasaa turre sochii eegalanii jiru. Artistoonni wajjiniin qabsaa turanis hiriyaa ta'anis Taaddeen fa'aa jechuudha. Taaddee dubbisee kan ture sila baasii isaa yaalii isaatiif barbaachisu guutuu akka yaadatan cufu dhageessanii dheetan nama kana yaalchisa jedheera. Namoonni biyya garaa garaa ta'anii immoo akka sappoortii godhanuuf maqaa nama artistotaa fi nama ustaazonni illee keessa jiran nama sadiitiin akkaawuntiin banamuuf akka qophii irra jiru natti himeera. Biyya lama yookiin gidduudhuma kana akka uummatatti beeksisan ibsaniiru. Maaliif miidiyaadhuma irra erga naanna'uu eegalee isaanis sochii irra jiru uummatatti himne malee uummatatti himuuf qophii irra akka jiran natti hime. Uummanni immoo yeroo yaadeen isa yaalchisuu eegalee akkaawuntiin maqaa namoota sadiitiin artistoota bebbeekamoo sadiitiin fi ustaazonni keessa jiru. Ustaaz Raayyaan natti fakkaata. Akkaawuntiin yeroo gadhiifamu namuu bakka jiru akka hirmaatu ni taasifama. Nuti ni ibsina karaa miidiyaatiin jedhanii jiru. Kanaafuu obboloonni viidiyoo kana dhaggeeffatanu of qopheessanii akka isaan gargaaran nana mana. Kana malees immoo namoonni biyya UK Manchester jiran qaamaan isa biratti argamanii achitti isaanis of qopheessanii erga yaadamee kee gara biyyaattis akka galuutti ni hojjetama odeeffannoo jedhu qabaanii kan jiru kana Oromoon